Ashamarka fuunee hordoftoota Qubee TV irraa kan isin daawwachaa jirtan jala bultii ayyaana Irreecha magaalaa Finfinnee keessatti hora Finfinnee kabajuuf dargaggoonni bifa kanaan walitti qabamanii ilmaan Nadhii Gammadaa immoo dargaggoota kana simachuun namoota Irreecha kabajuuf gara magaalaa Finfinneetti dhufan simachuudhaaf bifa kanaan qophaa'anii yeroo simannaa isaanii irratti kan nuti argamnu namoonni as jiran gammachuu isaanii jala bultii ayyaana Irreechaatiin waan isaanitti dhaga'ame irra deemuun isaan gaafannaa isaan dubbisna haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jedha. Ajee Ibrahim jedhama. Ayyaanni Irreechaa jala bultiin Irreechaa baay'ee ho'aadha. Haala tokkummaatiin haala jaalalaatiin saalaaf amantaan otoo waliin qoodiin waldaa Nadhii Gammadaatti darbaadha jira. Waldaan kunis bartee Oromiyaa xiqqashuudha naannoo kutaa laaftoo aanota Labuu fi Jamoo keessatti barsiisa waan ta'aniif keessummaa simachuudhaan akka gaariitti darbaa jira. Malame miseensa hagam qabdu keessummaa eessarraa dhufan simatu? Waldaan Nadhii Gammadaa kan simatu keessummaa Baaleerraa, Arsirraa dhufu, Wallaggarraa dhufu, keessummaa asiin karaa Kibba Lixa Shaggarirraa dhufu heddummeenyadha kan simatamu. Waldichis immoo baay'inni isaa gara nama 250 akkasidha. Keessummoonni kun gara sangoota 2-3 akkastu qalamee nyaatamee taphatamaa keessummaanis bashannanaa akka gaariitti jira. Ayyaanni Irreechaa tokkoffaa tokkummaa ilmaan Oromooti, faajjii Oromummaati, mallattoo tokkummaati. Akka faayidaa hedduu of keessaa qaba. Ikonomikaalii yookaan immoo hawaasummaa cimsuudhaan wal bira dhaabachuuf saalaan amantaa wal qooduu osoo hin taane kan mallattoo tokkummaa ofii sirna boroftaan waliin ijaarruuf wal bira dhaabbannee waliin dhaabbannee mootummaa cinas dhaabbachuudhaan tokkummaa keenya itti agarsiisnu. Oromoo baaf kibba kaabaaf lixaa galaanni guutee addaan nukute, galaanni kus xaliilee bareedee boora'ee booruun kun immoo gara haddeessaatti yookaan gara birraatti ba'aa jira. Baga nagaadhaan wal argineedhe yeroo itti wal simatu ija gaarii bifa gaariitiin biqiltuun biqilee nagaadhaan otoo cabbii jala darbee lolaa jala darbee bokkaa jala darbee ammas immoo akka nagaadhaan haammannee dhaannee mana keenyatti gallu kan jedhuun kanaan wal gaafata. Oromoo waan biraa of hiika biraa of keessaa hin qabu. Waldaan Nadhii Gammadaa waan nama ajaa'ibu Oromiyaa xiqqoodha. Waldaan Nadhii Gammadaa tokkoffaa tokkummaa qabaa, jaalala qabaa, garaagarteen hin jiru, saalaaf amantaan waliin qooduu, gamtaadha qabaa. Kanaaf miseensi illee fedhiidhaan inni Musliima ta'es, inni Pirotestaantii Ortodoksii ta'es amantaa garaagaraa hundi kan qabu tokkummaadhaan xiqqaan guddaan jaarsi jaartii osoo hin jenne lafaa ol ka'an illee tokkummaadhaan kunoo dhiichisanii taphatanii bifa gaariitiin gammachuudhaan keessummaa simachaa jiru. Dhaamsina ni qabu waldaan Nadhii Gammadaa gara fuunduraa achi baanee dirree sana irratti gar fuunduraa gamoo sana keessattidha kan keessummaa simannee gara galaana bishaan diimaatti walumaan keessummaa simannee dhiichisnee konkolaataa 4 qabannee asitti keessummeessinee galaana diimaa irratti akka dabarsinu dhaamsan qabaa. Tokkummaan barbaachisaadha. Walaa jaalannu, walaa kabajnu. Tokkummaan amma jiru misooma irrattis nageenya irrattis itti cimuudha qaba daran kan jedhuun dhaamsa qabu. Fayyaa ta'a waraabulaa deebana. Kaadhimama Dr. Bashaadhaa Hussein jedhama. Toleme ayyaanni Irreecha jala bultiinsa maal fakkaata?
waan addaati haaluma amma ittiin argaa jirtu kana ijoolleen ilmaan Nadhii Gammadaa simannaa keessummootaaf gochaatii jiru sagantaan bareedaadha. Nuun gammachuu addaatu nutti dhagahama. Maatiin Nadhii Gammadaa Oromiyaa guutuudha warra ijoolleen kun kan bakka bu'anii godinaalee hunda keessaa aadaa seenaa ofii wal barsiisaatii keessummaa simachaatii waggaa waggaadhaan kun waan deddeebi'aatii jirudha. Kana booda sitti fufaa. Gammachuu guddaan nutti dhagahama yeroo as dhaabbannee keessummoota simannu haala mijeessuu fi simannaa keessummaa irreessa hora Finfinneetiif ta'u kanarratti gammachuu guddaan nutti dhagahama. Irreechi dibaabee uummata Oromooti. Dibaabee uummata Oromoo kana jalatti immoo namni hundi aadaasaa safuusaa mufii san qabu achi jalattidha kan araaramu. Gaaddisaa jechuudha. Irreessi waggaatti yoo dhufu kan mufate walitti araaramee kan dhabe walii kennee waggaatti gaafa deebi'ee dhufu waan seenaa jijjiiru qabatee dhufa. Uummata Oromootiif irreessi nageenya, irreessi tokkummaadha, irreessi miidhagina, irreessi gammachuudha. Tole xumurarratti dhaamsa yoo qabaatte hawaasa Oromoof carraasii. Ayyee. Baga ittiin isin ga'e jechuun hin barbaada. Uummata Itoophiyaa biyya keessa fi biyya alaa ayyaanni kun kan nageenyaa kan badhaadhinaa akka isiniif ta'uun hawwaa ayyaana gaarii. Maqaan koo Musee Injeelaan jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Hundeessaa waldaa Nadhii Gammadaa keessaa tokko jechaadha. Jala bultiin isaa bareeda. Waggootii 4-5 durallee baay'ee kabajaatiin hin turre. Yeroo jalqabaatii fi yeroo Finfinnee irratti kabajamus isteediyoomii Jamoo irratti kabajne sanboodhaan mootu asuma qe'ee Nadhii kanatti kabajaa jirra. Rabbiin galanne haa ga'u hanga ammaatti waldaa irraa namni hundinuu fedhii isaatiin qabeenya ofiirraa kun uummata kootii fi kun ammoo qe'ee kiyyaa fi kun ammoo uummata Oromoo guutuudhaa fi gammachuu isaanii gammachuu kootii jedheetiniin waan qabu baaseetiniin sangaa tokko 2-3 binneeti akkasitti waggaa waggaadhaan kabajaatiin hin jirre jechaadha. Waan ajaa'ibaati. Nadhii Gammadaa yeroo jalqabaatiif miti kabajaatiin hin jirru. Waggaa waggaadhaan akka yaadannoo isaatti qabanneetiin irreechi kun tokkoffaa irreechi Finfinnee irra ta'uu fi irreecha mootuu aadaan Oromoo kun duudhaan Oromoo kun seenaan Oromoo kun bakka deebi'uudhaa fi wareegamtoota uummata Oromoo keessaa qaqqaalii kan ta'an kan akka Nadhii Gammadaa fa'aatu wareegameetiin waan kana fide nuti ijoolleen isaa mootuu jirra jenneetiin kaane gaafa mootuu kaaneetiin jennu qe'ee Oromoo tokko Finfinnee keessa dhaabuu qabne waan jedhamu keessa inni tokko ilmaan Oromoo godinoota cufa keessaayyuu dhufanii qe'ee kanatti dhaabatanii jechaadha. Kuni Oromiyaan guutuun isa Finfinnee keessa jiru kana keessa Oromiyaan guutuu jechaan as jirti jechaadha. Kana jechaani godinoonni 22 sanii ollee kamiseendhaan hanga bootti as keessa jiranii jechaan miseensa kennaa. Rabbiin galanne haa ga'u of dura mootuyyuu kana caala bal'ifneetiin sagantaa guddaa qabna. Irreessa kanaan qofa osoo hin taane ayyaanni waggaa waggaadhaan dhufu keessatti hirmaannaa guddaa qabna. Nu akka sabaaf sablammiidha kan barbaadnu Oromoo qofaanii miti wanti kun dhaabachuu qabu. Uummanni kun hundinuu keessatti mootuyyuu seemiti killee yookaan mootuu uummanni sabaaf sablammiin Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiru cufinu nu wajjin akka kabajuu barbaadna jechaadha. Konkolaataan waggaa waggaadhaan dhufu naannoo kanatti yoo xiqqaate konkolaataa 5 oltu dhufa. Baha amma inni irra jirraa ka jimmarra jirraa karaa Jamootii yeroo seenanii nu simatan malee yookaan immoo nu isaan simanneetiin ofiif fuunee kabaja guddaa nu qabanii dhufanii akka amma gartaan kanatti ganaa dhufan malee keessumaa baay'ee qabna ammas haga halkan amma ganama keessa sa'aatii 12tti akkanas simannaa jechaadha. Har'aa yoo barbaachisaa ta'e sangaa 3 kan qalameetiin hin jiru sangaan kun ammoo tuyyuu miseensi ofii isa itti yaa'eetiin inni waa hunda hojjetee haala amma bareedaa ta'e kanaan kabajaa jirra. Kanuma isinillee dhufuu keessaniif gammachuu guddatu nutti dhagama. Dhaamseen qabu Oromoon tokko ta'uu hawwina. Nuti gaa tokkummaa keenya asitti mul'ifneetiin hin jirra. Kuni Arsiidha, kuni Baalee, kuni Shawaadha, kuni Wallagga, kuni Kamiseedha, kuni Gujiidha, kuni Karrayyuudha, kuni Harargeedha, kuni Iluudha, kuni Jimmaa jennee wajjaan qoonnee guyyaa takka illee hin beeknu. Akka koreettillee akka boordiittillee cufayyuu keessaa fuunneetiin tokko tokkoon kenne. Kana jechaan ammootu walqixxummaa jiraate amantaadhaan isa mootu walqixxummaa qabna. Amantaan cuftinuu nu biratti kabaja tokko qabanii godinoota keessaallee akkasitti wanti gandummaa jedhamu nu keessa hin jiru jechaadha. Kanaaf mootuyyuu paartiidhaan dhaabataniitiin wantoota garaagaraa dabarsan kunniinis isaanis deebi'anii ofitti deebi'aniitiin an Oromoodhaaf maal gochuu qaba Oromoon bilisoomeetiin jiramoon bilisoomne waan jedhu keessatti nutti deebi'anii nu fakkaachuu qaban jechaadha. Oromoo fakkaachuu qaban Oromoo fakkaachuu jechaan Nadhii Gammadaa Oromoo qulqulluu jenneetiin hin beekna. Oromoodha jedheetiin kabahee amantaa waliin qoonu lagaa waliin qoonu kan jedhe sun nu bira jira jecha har'allee
kanaaf iyyuu tokkummaatti haa deebinu yaa uummata keenya tokko haa taanu akka kaleessaa sanitti gootonni keenya baay'een isaanii nurraa wareegamanii jiranii isaan nurraa wareegaman sun tokkummaa kanaaf gara tokkummaa keenyatti haa deebinu qalbii keenyatti haa deebinu waan gaarii hojjetamaatiin hin jira biyya keenya irratti jijjiirama guddaa argaatiin hin jirra biyyi abbaa argatteetiin hin jirtarra magaalaa keessa baaneetiin yoo kalaallu taate dirree irreechaa kana keessatti nuti reebamnee jirra kana dura ammataa kootiin reebichi na dhagayeera dirree irreechaa kanarra keessa jiru kana jechaan dirree isaa masqala dhaabaa jedhasan nu dirree irreechaa jennaan dirree isa keessatti baay'ee reebamaatiin ture guyyaa hanga harleen yaada guyyaa wiixataa bara san keessa namnoonni Finfinnee keessa jiraatan Finfinnee kan reebamin hin jiru rabbiin galanni haa ga'u reebichi keenya bara sanii gammachuu har'aa nuuf fide. Jamaal Kojiinaan jedhani jiraataa waldaa Nadhii Gammadaati. Jala bultii ayyaana irreechaa maal fakkaata? Jala bultiin ayyaana irreechaa baay'ee nama gammachiisa. Haaluma argaa jirtu kanaan baay'ee qophoofnee akka ajaa'ibaatitti uummata keenyaa kan kaabaa kan dhihaa kan kibbaa osoo hin jedhin hunda isaanii simannee gammachuudhaan fuulaatti argitu kanaan akkanatti qophoofnee eegaa jirra kun. Nuti waan hammana jennee kaasnu miti. Waggaa irreechi Finfinnee jalqabirraa jalqabne hanga har'aatitti aarsaa guddaa kaffaluudhaan qe'ee kanarratti Oromiyaa xiqqoo jechuu ni dandeetta qe'ee tana jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin haala ho'aa ta'een yeroo hundaa akkanumatti kabajne jechuudha. Waldaa ilmaan Nadhii Gammadaa tokkummaa fi jaalalaan akkasuma immoo uummata keenyallee nama baay'ee jaalatuu fi nama hawwii hawaasaa akka isaan dhufaniif yaada guddaadhaan waggaan hammamitti akkamitti akka ga'u yaaddoo osoo nutti ta'u waggaan deebi'ee nutti ga'a jechuudha. Gaafa waggaan kun nutti ga'e immoo gammachuudhaan haala adda ta'een haala ho'aadhaan simannee keessummaa keenya akkanatti affeerree waan isaan barbaachisan irraa bakka bulmaataa irraa bakka oolmaa isaanii akka wanni tokko isaan hin tunne eegumsa irraa wanna hundaa isaanii guunneetiin keessummaa keenya geggeessina jechuudha gammachuudhaan. Gammachuu ammanan jedhan nutti dhaga'ama. Nadhii jechuun nadhii isallee dhabnee seenaa isaa dhabuu hin qabnu waan jedhuudhaan kan nuti walitti qabamne akkasuma immoo nuti nadhii waan kana jennee ibsuu hin dandeenyu. Nadhiif nuuf keessa keenya dhiiga keenya bakka isaa buunee ammootuu seenaa guddaa oo rabbi jedheetiin jedhe galmeessuudhaaf aarsaa guddaa kafallee hanga mana barnootaatis akkasuma immoo haga oolmaa maqaa nadhiitiin waan gurguddaa hojjechuudhaaf qophii guddaa yaada guddaa qabnaa jechuudha nuti ilmaan Nadhii Gammadaa kana fakkaata. Dhaamsi kiyyaa ammootuu yeroo hundaayyuu ilmaan Nadhii Gammadaa tokkummaa fi jaalala rabbi nuu haa kennu akkasuma immoo ilmaan Oromoo hundaaf rabbi jaalala nuuf haa kennu yeroo hundaa immoo nadhiin akkuma qophoofnetti jirra waggaa waggaadhaan kootaatiin nu ilaala akkasuma immoo ummata Oromiyaa hunda isaaniitiin baga ittiin isin ga'e baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa argitanii jedha galatoomaa horaa deebanaa isinillee guddaa ulfaadhaa dhuftanii nu ilaaluu keessaniif ijji keessan waan gaarii haa argu kaameraan keessan waan gaarii haa argu fuulli keessan addunyaa taa mul'atu jechuu barbaada baay'ee fayyaa ta'a. Bakkaluun jedhama haalli jala bultii baay'ee namatti tola haalli isaas haalli simannaa isaas haalli qophii isaas wanti hunduyyuu baay'ee namatti tola. Baay'ee itti gammanneerra baga itti geenye walumaanu hundi keenyaayyuu gammanneerra. Bifa kanaan yeroo meeqaffaaf kabajaa jirtu? Hanganaa baroon man dhufe itti hirmaaddeen beeku ammumayyuu dhufuu kootti immoo baay'een itti gammade sana ogaa ammaa otoo ittiin hirmaatin taa'eef iyyuu immoo xiqqoo ishee keessoo kootti na itti ta'eera na qocha'eeraan garuu baay'ee namatti tolaan baay'ee nama gammachiisa haala kanaan ani kan inni itti hirmaachuu koo irratti baay'ee namatti tola waan inni baay'ee nama gammachiisa hundumarrattu. Haala gaariin isin keessummeessanii? Humna sirriitti. Dhaamsa yoo qabaatte xumurarratti? Yeroo hundaa akka namatti itti fufu Oromoonis tokko akka ta'u keessumaayyuu haalli bara keessa jirru kun immoo baay'ee ulfaata waan ta'eef Oromoon immoo sirriitti akka itti cimee itti fufu jedhaa jechuudha. Ani maqaan kiyya Geetawun Tafarraan jedhama jiraataa aanaa Jamoo waldaa ilmaan Nadhii Gammadaa keessa jiraata. Jala bultiin irreechaa baay'ee kan namatti toluu fi kan uummata Oromootiif aarsaa guddaa kaffalamee kan bakka kanatti hin ga'ame kan baay'ee namatti tolu kan bu'aa bahee hedduu baay'ee jala bultii ayyaana kanarratti uummanni Oromoo dammaqinaan aarsaa guddaa dadhabee otoo hin jenne nuffee otoo hin jenne dadhabbii tokko malee kan qophiidhaaf qopheesse boru ayyaana irreeffachuudhaaf malkaa Finfinnee irratti wal ga'uudhaaf qophii bareedaa irra jirra. Ani waldaa ilmaan Nadhii Gammadaa kana kan hundaa'eef tokkoffaa
fakkeenyummaa Oromoo godina Oromiyaa keessa bakka hundarraa namni as keessa dhabamee jiru fakkeenyummaa gaarii tokkummaa gaarii hawaasa akka Ameerikaa Minisootaatti bakka kanarratti wal geenye tokkummaa uummata Oromoo karaa kaabaa karaa kibbaa karaa dhiyaatiin kallattii arfanuunu namoota dhufan simachuu afasitti waan wal geenye jirra gara fuulduraattis tokkummaa kanaatiin calaqqiseeffannee fakkeenyummaa gaarii akka argisiisnuuf qophii jirra. Dhaamsi ani qabu Oromoo maraafuu jaalalaaf tokkummaa bakka jirtanitti akka wal jaalattan akka kan wal lole akka araaramu kan walii fi abboomamu akka walii abboomamutti sirna gadaa isaatiitiin akka wal dhaggeeffatu dhaamsa qaba. Akkasii nu doomni fata aseen akkasatti deeshartee gubbaaraan yoo Lencatan dulu kanan tairi kanan tairi jualan dari ini kau teter walau kau teman pakada walau kemana warna siapa teman ini asu baju Bareda 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 you ajaib bersama Asraf Baik, Bareda. Dan situ sisa jadi kembali mata masih baik. Acu ada apa? Kasih mati saya lagi. Tolak galatoma wala baru. Shelen jo jugun jada. Wala kabana. Wala kabaran. Atau esarat. Wala kabaran fe. Me ayana recha mi pakana yero ka bacha man sidra ka. Baye ngammade jira. Aka kanatu wal genye. Ayana kana ka bachu ko baye ngammade jira. Atau me ayana recha mi pakana ka bachu ke sani man. Ayana recha kana ka bachu baye nati tola nati ummata ko fi baye ngalate fadda. Dansa man kabda recha to kumma dama. Dansa man kabda kama to kumma. Dansa ni kamu ol magala Oromo to ko tahu sa dansa tingkaba. Wala baru. Bisa jiru jeda ma wala gabaran fe. Ayani recha kuno recha ra recha tin recha man fakat. Bayi da mati tola. Kuno ke sumo jiru fani si macha jira. Musi madani. Wala baru. Lecho jeda ma. Jala buti man fakat. Bayi na mati tola bayi gamman ra. Me ayani recha robe ka fakka bajar tu fakana. Ane wagga kurna fani ka bajar. Bayi gamman ra bayi. Bayi. Tole wala baru ayyaanni recha man fakkaata jechuudha. Ayyee ayyaanni gaariidha bareedaadha nutti toleera kunoo akka kanaatiin dabarsaa jirra fo'aa shaashan baajennee qophii bareedaadhaan ala mijataa ala mijeeffannee baay'ee nutti toleera jechuun barbaandaa guddaa galatoomaa. Wala baru. Ayyee iyyoo baan jedhamu. Mee ayyaana recha bifa kana yeroo kabajan maal sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaan natti dhaga'amaa kun injifannoo mootummaa keenya maandisii haaromsaatiin dhufedha. Galanni qeerroo qabsaanii lubbuu isaanii nu kennanii itti cabanii itti du'anii yoo naannu gaanifatoo kun galata waaqa abdeessuudha malee waan biraati. Ayyaanni recha ayyaana tokkummaati jedhama. Maal fakkaata gama tokkummaati ayyaanni recha? Ayyaana guddaa Oromoon qabudha. Waggaatti si'a tokko nu dhufa. Ayyaana isa waggaatti tokko nu dhufu immoo kana kunuunsu dhalootaa dhalootatti dabarsuu qabna. Galatooma alfaadhaa isinillee. Vaya
saniti emola bi waya sabara emola bi yobinga imale emola bi jinna yaju emola bi bumunu saniti emola bi waya sabara emola bi nuo bajya galla chabi emola bi nuo bajya galla chabi ada bonsa gamna ala bashi dina gafara ada bonsa gamna ala bashi dina gafara zilale latte ada gamna zilale latte ada gamna latte la durike ada gamna latte la vedru ada gamna edunga vadalti ada gamna gamba sati salti ada gamna ada bonsa gamna ala bashi dina gafara ada bonsa gamna ala bashi dina gafara tiye ada gamna tiye ada gamna tiye namara ada gamna daftara na biti ada gamna tiye namara ada gamna ada gamna ada gararaze ada gamna alaki gabi wedu ada gamna wedu kawarati ada gamna oga bamirati ada gamna ada boza gamna ala bajiti ada boza gamna ala bajiti lagare darani ada gamna lagare darani ada gamna baletu narani ada gamna alugala magabi ada gamna mona nagadagi ada gamna ada boza gamna ala bajiti ada boza gamna ala bajiti dale abod ale dame yura abi yura modina ramo ini dura ale yura abi yura modina ramo ale abod ale dade yura abi yura modina ramo ini dura ale dade yura abi yura modina ramo ini dura dale abod ale dame yura abi yura modina ramo ini dura dale abod ale dame yura abi yura modina ramo ini dura dale abod ale dame yura abi yura modina ramo ini dura dale abod ale dame yura abi yura modina ramo ini dura dale abod mati galla mala lagona mati galla mala lagona abitu illita mati galla bani kalmati galla mala lagona kalmati galla mala lagona awa 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 anati galla kurbatani tola zabibi yasana sauna wara manati galla chittevana mirga kani rajasani tajabin kuno kallemu bilbilo kawarra wagaji tajabin kuno kani targasani ranati galla yati galla dole 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 Tole galatomi eessarraa dhuftanii wala boqojjii geetuu gabbisaa hin jedhama boqojjii aanaa leemmu bilbiloo biyya addilee totaatii dhufne boqojjii biyya goota. Mee jala bultiin ayyaana irreechaa maal fakkaata? Jala bultiin ayyaana irreechaa waldaa ijoollee nadhii gammadaa Oromoota aanaa leemmu bilbilootirraa dhuftan keessummoota keenya jedhanii baga nuu dhuftan jedhanii korma hoolaa lama nuu kennanii nu simatanii nu nyaachisanii nu obaasanii baga nuu dhuftan sabboontota Oromoo jedhanii haga ammaa nu simachuutti jiru akka gaariitti sirbinee aadaa keenya calaqqisiisutti jirra. Yeroo meeqaffaadhaaf ilmaan nadhiitiin simatamtan? Yeroo sadaffaadha inni kun. Ijoolleen ilmaan nadhii gammadaa maqaa nadhii gammadaatiin maqaa nama guddaan yeroo isaan walitti qabamanii akkasitti simatanii maaltu itti dhaga'ama? Wanni nutti dhaga'amu Oromoon kalee abbaa biyyaa ta'e har'allee abbaa biyyummaa isaa dhibbaan dhibbatti
mul'isuudhaaf gootonni keenya kan akka Nadhii Gammadaa kan akka Taaddee Birruu kan akka Waaqoo Guutuu bakka nu buufatanii nuti sarra ijoolleen isaanii bakka buunee isa kana addunyaatti beeksisuudhaaf addunyaa bira dabarree guutuu Afrikaatti beeksisuudhaaf onnee guutuudhaan Oromiyaa irreecha kana irreecha gaarii irreechi irree Oromoo ta'uu addunyaatti mul'isuudhaaf qophii guutuudhaan jirra. Ilmaan Nadhiitiin maal jettu ergaa maal qabdu? Ilmaan Nadhiitiin ergaan nu qabnu maqaa saba Oromootiin maqaa lafee kalee Oromoon irreecha kanarratti lafeen Oromoo itti cabee dhiigni Oromoo itti dhangala'e. Isinis har kaayyoo abboota keenyanii qabattanii nu dhaalchisuudhaaf Oromoo guutuu dhaalchisuudhaaf galata guddaa qabdu maqaa Oromootiin hin jedha. Galatoomaa horaa bulaa. Walabarru. Tole Sisaa Asaffaan jedhama. Abbaa Gadaa Sisaa Asaffaa Aanaalee Bilbila Boqojjii. Jala bultiin ayyaana irreechaa maal fakkaata? Baay'ee namatti tola. Irreecha sababeeffachuudhaan qe'ee gootaa dhufnee kun akkanatti daawwachaa jirra. Maqaa Nadhiitiin ijoolleen kun yeroo simatanii keessattuu Nadhii akka bifa kamiin yaadattu? Bifa kamiin Nadhii yaadattu yeroo kana isa kabajan? Ani seenarratti dhageenye turre Nadhiin seenarratti dhageenye har'a qe'ee gootota ilmaan isaa bira geenye gammachuu simannaa guddaa yoo nu taasisan baay'ee nutti dhagameera. Iddoon kun iddoo seenaa ta'uusaa irreechi jaarraa tokko walakkaa yookaan waggaa 150 ol kan dagatamee ture guyyaa har'aa sababeeffannee keessummaa risoostara nu ta'anii qe'ee Nadhii Gammadaa yoo dhufnu waan guddaan nutti dhagamee jira. Nu milkeessanii milkoofneerra baay'eetti gammanneerra waggaan isaan akka hojjechaa jirra kun amma milkii irra jira tapharra jirra. Irreecha Finfinnee yeroo meeqafaaf dhuftan? Yeroo jalqabaatiif nu fe'an. Seenaadha yeroo jalqabaatiif nu fe'an. Tole irreechaan wal qabatee dhaamsi isin qabda yoo jiraate hawaasa Oromoof akkasumas ilmaan Nadhiiti. Ani dhaamsi hin qabu waan galataa argatu jecha jaarraa tokko walakkaa kan ture seenaa Oromoo keessatti irreechi kan abboota keenyaa kan akaakayyuu keenyaa kan hafe kaasanii yeroo ammaa kana ammas duudhaan teenya akka gabbattu akka dagaagdu kanumarrallee akka gabbattu qaamni hundumtuyyuu qaamni dhimma ilaalu irratti beekamtii kana nu cimsuu akka danda'an iddoo isaallee saaquu akka nu danda'an karaan illee akka nu saaquu danda'an akka itti dhufnellee nutti toleera irreechi keenya kanumarree milkaa'aa jennee abdii kannaa baay'ee ulfaadhaa isin jenna isinillee. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya kan isin daawwachaatti jirtan jala bultii ayyaana irreecha hora Finfinneeti. Bakki nuti itti argamnu immoo ilmaan Nadhii Gammadaa walitti qabamuun bakka isaaniitti keessummoota kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraarraa dhufuun iddoo kanatti simatanii bulchanii irreecha Finfinnee akka isaan irreeffataniif haala mijeessanii biratti kan nuti argamnu. Sagantaan keenya kan hanga ammaatti daawwattan ture waan waliin turtaniif galatooma. Guyyaa boru sagantaa ayyaana irreecha magaalaa Finfinnee walitti deebina.